Akkam jirtu daawwattoota keenya kun sagantaa Yookootii irratti yeroo hundaa isinii darbudha. Waa'ee fayyaa keessanii subscribe gootanii yeroo hundaa hordofuu dandeessu. Har'a sagantaan isin qabnee dhiyaannee waa'ee fayyaadha. Dr. Lammeessaa jedhama. Keessummaan keenya har'a yeroo baay'ee interview gochuun beekama. Interview dabaree isaan immoo har'a interview goona. Mata duree har'a kaasuu barbaadnu mata duree sadii irratti ni jalqabaa. Haala beekamuun gidduu kana COVID yookiin immoo dhukkuba koronaa irratti riizaaltiin jiru lakkoofsa baay'ee dabalaa jira. Kun maaliif ta'e gaaffii jalqabaa keenya. Inni lammaffaa immoo sanbata duraa darbee Profeesara tokko Yuunivarsiitii Piitersbergiitti kan hojjetu ajjeefameera. Kan isa ajjeesutti immoo shakkamu akkasumas immoo innis immoo of ajjeesee jedhamee konkolaataa keessatti argame. Kun maaliif ta'e shakkii keenya yookiin wanta nu yaadnu siin geenye jechuudha. Sadaffaa irratti immoo ogummaa keessummaa keenya wajjin wal qabatu waa'ee ventilator machine yookiin ventilator jenna afaan Ingiliffaan waa'ee isaa erga dhibeen COVIDiin ka'ee booda namni baay'een kaasa. Garuu maayini ventilator machine seenaan ventilator machine maal fakkaata? Maaliif immoo fayyada? Lakkoofsi isaa akkas xiqqaachuun isaa miidhaan uummata irratti fiduu danda'u maayini? Haalli immoo biyya keenya keessa waa'ee meeshaa kanaa jiru maal fakkaata? Biyya alaa immoo maal fakkaata isa jedhu wal wajjin ilaalla jechuudha. Gara keessummaa keenyatti isin deebisa. Keessummaan keenya Abdii Dingataa jedhamu. Abdii Dingataa baga nagaan dhufte. Baga nagaan yeroo baay'ee hojii miidiyaa kana irratti beekna. Mo'aa TV irratti live show qopheessuudhaan sagantaa afaan Oromoodhaan miidiyaa fayyaa jalqabu irratti isa jalqabaadha. Umuriin akkuma keenya hiriyaa yaangiidha. Garuu uummata Oromoof beekumsa karaa miidiyaa fayyaa hangoof nama baay'ee carraaqudha. Har'a immoo karaa Yookootii gara keessan dhufeera. Miidiyaa kana subscribe gochuudhaan waa'ee fayyaa argachuu akka dandeessan isinitti himuu barbaanna. Gara gaaffii keenyaatti yeroo deebinu egaa Abdii waa'een koronaa biyya kanatti har'allee gaafa interview kana fudhachaa jirru lakkoofsi isaa sadiidha. Garuu kanaan dura inni ture kaleessa guyyaa sadan arfan kana lakkoofsi isaa baay'ee ol ka'e. Maaliif jettee yaadda? Kun maaliif jettee yaadda? Galatoomii Dr. Lammeessaa egaa maa'inni trendii dhukkuba kanaa yookaan weerara kanaa yoo ilaalle jalqaba ji'oota jalqabaa dhukkubi kun seene keessatti lakkoofsi isaa baay'ee xinnaata, baay'ee xinnoodha. Ji'oota itti aananii fi sadaffaa keessatti garmalee ol ka'a. Biyyoota warra akka United States of America, Itaalii fudhachuu dandeenya, Spain fudhachuu dandeenya, United Kingdom fudhachuu dandeenya. Dhukkubni kun galee ji'a jalqabaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanis dhibee kanaan du'anis baay'ee gadi bu'aa ture. Fakkeenyaaf kan United States yoo fudhanne dhibeen kun galee ji'a jalqabaa keessatti ji'a ishee jalqabaa keessatti nama 65 qofadha kan ittiin qabame. Ji'a lammaffaa keessatti garuu baay'ee exponentiate godhe. United Kingdom fudhachuu dandeenya. Namoota 45 hin caalletu ji'a jalqabaa keessatti qabame, ji'a lammaffaa keessatti immoo baay'ee ol ka'ee argine jechuudha. Egaa dhibeen kun yookaan weerarri kun akkaataan itti daddarbasaas gara jalqabaa mysterious ture. Garuu amma hamma ta'e baraa dhufneerra. Akkaataan itti daddarbu namarraa namatti akka inni itti deemu baruu dandeenyeerra. Gara biyya keenyaatti gaafa deebinu ji'a jalqabaa qofatti gara nama 85tu dhibee kanaan qabame, nama 3tu ittiin du'e. March 13dha biyya keenya kan gale. March 13tii hamma February 13tti yoo laalte namoota 85tu dhibee kanaan qabame, namoota 3tu ittiin du'e. Egaa lakkoofsi kun xixinnootu walitti coramee dhufe. Maaksimamiin isaa 9 ture. 2 duwwaa 5 4 3 jechaa dhufe. Namoota kana paatarnii isaanii gaafa laaltu parsantiin 65 namoota mandatory quarantine keessa turanidha. Namoonni dhibbantaan 15
warra contact history qabanidha. Naannoon dhibbantaa 15 namoota tuttuqqii hin qabne akkasumas immoo travel history hin qabne yookaan immoo seenaa biyya alaa deemanii hin qabnedha. Egaa namoonni persentaan 500 ta'an immoo sababii hojii isaaniitiif exposed ta'anii waan jedhu jira. So nambarii kana ilaaluun baay'ee murteessaadha. Nambarii kana keessaa nambariin baay'ee sodaachisan isaa warra tuttuqqiin isaanii hin beekamne akkasumas immoo travel history hin qabne sanadha. That means community keessa jiru jechuudha. Kanaaf namoonni community keessa jiran dhibbantaan 15 community keessa jiran sun namoota baay'ee wajjin tuttuqqii qabu jedhamee tilmaamamuu danda'a. Kanaaf tokko reasoniin inni tokko namoota contact history hin qabne akkasumas immoo travel history hin qabne jennee qabuu dandeenya. Inni lammaffaan garuu paatarni akkaataa uummanni keenyatti of eegaa ture yoo ilaalte ji'a jalqabaa keessa yookaan immoo torbee lamaan jalqabaa keessa baay'ee gaarii ture. Namni manaa bahuu dhiisee ture. Akkasumas immoo of eeggannoon inni gochaa ture baay'ee gaarii ture. Harka dhiqachuu, physical distancing, namarraa fagaachuu, harka wal qabuu dhiisuu, akkasumas immoo lafa namni baay'een itti baay'ate dhaquu dhiisuu. Gaafa kana ilaaltu riizaaltii keenya baay'ee gadi buusee akka inni jiru ilaalta jechuudha. Namoonni baay'een akka dhibee kanaan hin qabamne godhaa jechuudha. So kun lamaan gaafa walitti dhaamu contact history, travel history namoonni hin qabne, mandatory quarantine keessa namoonni hin turre, namoota 160 keessa yookaan 100 amma naannoo 190 seeneera. Namoota sana keessa community keessa kan turan jiru. So community transmissioniin jira jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Asii immoo namoonni of eeggannoo isaanii baay'ee hir'isanii jiru. So isaan kun lamaan gaafa walitti dabalanii lakkoofsi sun akka inni spike godhu yookaan immoo baay'ee dabaluu godhee jira jedheetan yaada ofii kooti. Dameessa. Yaada gaarii kaastee kanaafuu haala addunyaa wajjin gaafa wal bira qabnu haalli ittiin deemaa jiru wal fakkaataadha. Garuu namoota baay'ee biratti gaaffii uumaa kan jiru amma ragaan amma qabadde irratti addunyaa irratti amma namooti dhibee kanaan qabaman gara miliyoona 4 amma sagaluu keenya dura kan hin gaale jechuudha. Achi keessaa kan du'an gara nama 300,000 ta'uuf gara nama 30,000 hafa. Afrikaa kee gaafa dhufnu kan biyya keenyaa qofa miti. Afrikaa kee gaafa dhufnu 54,000 dhibee kanaan qabame miliyoona 4 keessaa jechuudha. Afrikaa kee dhibeen kun erga galee yeroo isaa badaa waliin gatu. Itoophiyaa biyya keenya xinnoo ture, East Afrikaa kee ture malee Naayijeeriyaa galeera, Ijiptii galeera, South Africa galeera. Almost wal qixa jechuudha. Gara immoo namni gara 2,000 du'aniiru. Walgatuun kun maaliif uumame? Maaliif kun kaasuun kan barbaachise maa'inni Ameerikaa keetti amma warri gurraacha ta'an dachaa 4 gara du'aatti isaan geessu dachaa 4 caalu warra kaaniin. Gurraacha biyya alaattis Ameerikaattis baay'ee miidhaa dhibee. Afrikaa garuu akka egneetti ta'an jiru. Kun maaliif ettee yaadda? Ani waan lama natti fakkaata kun. Inni jalqabaa barumsa baay'ee arganneerra. So of eeggannoo irratti hamma ta'e investii gooneerra. Kana jechuun yeroo biyyoonni baay'een ji'a tokko lama rakkina baay'ee cimaa keessa galanii turan sanatti Afrikaan biyyoonni 42 ta'an partial or fully lockdown gochaa turan biyyoota isaanii. Daangaa isaanii cufaa turanii. Akkasumas immoo namoonni biyya alaatii galan mandatory quarantine keessa akka isaan galan gochaa turan. So kun I think resultii baay'ee gaariidha jedheetan yaada. Barumsa baay'ee arganne, barumsa sanarraa immoo akka namoonni baay'ee hin miidhamne godheera jedheetan yaada. Inni lammaffaan wantoonni kaka'an baay'ee jira. Egaa kana sirriitti riisarchii barbaachisa dubbachuudhaaf. Garuu traveling biyya keenyaa fi chaayinaa gidduu jiru biyya keenyaaf
Ameerikaa gidduu jiru biyya keenyaaf Awurooppaa gidduu jiru dhibbantaa 80 ol akka wal caalu namoonni hin dubbatu. So traveling China irraa gara biyyoota gara biraatti ta'aa ture harka 80 ol kan Afrikaa caala. So China dhaa dhibeen dhufe kun baay'ee imported gara Afrikaatti hin taane waan jedhu jira. So sunii fi inni yeroo arganne sun of eeggachuudhaaf yeroo arganne sun I think akka namoonni baay'een ittiin hin miidhamne lakkoofsi isaa 54 isaa gadi ta'uu godhe jedhee yaada. Akka jalqabatti fufnetti utuu eeggannoo harka dhiqannaa, physical distancing, harka wal qabuu dhiisuu, so gaafa qufaa keenya qabachuu sun sirriitti tutti fufeera ta'e achiyyuu hin geenyu jedhee yaada. Biyyoonni 25 ta'an ammayyuu tootaalii daangaa isaanii cufaniiru. Biyyoonni kun immoo riizaaltiin isaan har'as qaban gaariidha. Kanaaf I think reasonii kana lamaanii jedhee yaadanii gaafa yaadu garuu wantoonni baay'een isaanii qorannoo wanti barbaadan jiru. Gara jalqabaatti Afrikaatti namoota Afrikaa miidhuu kan jedhan jiraachaa turanii akkasumas immoo altituudiin biyya keenyaa ol ka'aadha. So haayilaandiitti dhibeen kun yookaan vaayirasiin kun immoo waan jedhu wanti baay'een ka'aa ture. Garuu isaan kun qorannoo baay'ee barbaadu. Ammas of eeggannootu nu baasaa lakkoofsa kana akka nu hir'isnu godha jedhee yaada.